Yoo yaa harka fuunee akkam jirtu kun wiirtuu ispoortiidha. Wiirtuu ispoortii keenyaan egaa akkuma baratame tilmaamaa taphoota garaagaraa kennuudhaan kan beekamu. Egaa guyyaa irraa immoo tapha walakkaa xumuraa shaampiyoonsi liigii Awurooppaatiin walitti deebineedha kan nuti jirru. Egaa tapha walakkaa xumuraa deebiitiin har'a galgala Baayer Muunikii fi PSG'n kan isaan wal falmatan ni ta'a. Eenyutu injifata jettu kan tilmaamuudhaaf immoo wiirtuu ispoortii jalatti koomentii kennuudhaan akkasuma koppii liinkii sheer laayik riipoosti gochuudhaan tilmaama sirrii kaa'uu dandeessu. Baayer Muunik egaa bara kanaa waancaa sadii milkeessuuf imalaadha kan inni jiru. Akkasumas immoo sararri fuulduraa Baayer Muunik akkuma hundi keenya iyyuu beeknu haalaan cimeedha kan inni jiru. Dorgommii bara kanaatiin akkasumas galchiiwwan 42 lakkoofsiseedha kan inni jiru. Akkasumas immoo Baayer Muunik Bundesliigaa Jarmanii irratti galchiiwwan 116 lakkoofsiseedha kan inni jiru. Gama PSG'tiin ammoo bara kana egaa walitti aansuutiin waancaa shaampiyoonsi liigii injifachuuf imala isaa itti fufeedha. Akkasuma bara kanaa morkattoota isaa irratti PSG'n galchiiwwan 43 lakkoofsiseedha kan inni jiru. Kanaanis immoo kilaboota keessaa kilaba galchiiwwan hedduu lakkoofsise ta'ee galmaa'eedha kan inni jiru. Egaa kanumaan tapha jalqabaa Baayer Muunik waliin taphatan irratti galchii 5-4 injifachuun egaa har'a morkii isaan waliin taasisan kan eegamudha. Egaan morkii guyyaa har'aatiin sa'aatii 4 irratti taphni isaan geggeessan kan eegamu yoo ta'u, isinis tilmaama sirrii kennuudhaan koomentii jalatti nuuf barreessa. Egaa tapha har'aa kilabni injifatee Arsenaal waliin itti fufuun xumuraaf kan taphatu ni ta'a. Egaa taphni xumuraas akka lakkoofsa faranjootaatti caamsaa 30 bara 2026 Hangarii magaalaa Budaapestitti kan dorgomamu ni ta'a. Dirreen isaan irratti wal morkatanis Puuskas Areenaatti ta'uun ifoomeera. Isinis tiiktookii keenya fooloo, laayik, sheer, riipoostii gochuun dagatina. Buum!